Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Barnoota keenya kutaa 43ffaatiin garaagarummaa laafinaa fi jabina sagalee afaan Oromoo kan waliin ilaallu ta'a. Jechoonni kun gamanaan kan jiran jechoota sagalee laafaa yeroo ta'an, gamanaan kan jiran immoo akkuma argitan jechoota sagalee jabaa qaban jechuudha. As keessatti egaa dubbifamaan tokko ta'eetu kan inni gidduu jechaatti argamee jiru jechuudha. Bakka kanatti immoo gaafa ilaaltan dubbifamaan lama ta'eetu kan inni argamee jiru jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Bakka dubbifamaan lama ta'ee argamutti dubbifamaan wal fakkaataan walitti aanee jecha tokko keessatti yoo argame jecha sagalee jabaa jechuun keenya ni yaadatama jechuudha. Warreen kun immoo jechoota sagalee laafaa jennaan jechuudha. Amma egaa isaan kan akkamittiin fayyadamnaa kan jedhutti adeemnu. Nama tokko dhiirri tokko bite jenna miti. Dhiiraaf bite yoo jenne dubartiif immoo bitte jennaa jechuudha. Bite kan jettu kun sagalee laafaadha. Bitte kan jedhu immoo sagalee jabaadha jechuudha. Inni makiinaa bite jenna. Inni makiinaa bite kanaan barreessina jechuudha. Isheen makiinaa bitte. Isheen konkolaataa bitte gaafannu kana ta'a jechuudha. Jabaachuu fi laafuun haala kanaan bakka baay'eetti bakki dhiiraaf gaafa ta'u laafaa, gaafa dhiiraaf ta'u dubaraaf gaafa ta'u immoo jecha sagalee jabaa yegguun nuyi fayyadamnu baay'ee isaatu jira. Gochoota wajjiniin wal qabatee akkuma kanallee sagalee laafaa fi irra butiinsa gaafa inni ta'ullee hin jira. Yeroo baay'ee saala dubara wajjiniin kan wal qabate yookiin hin jabaata yookiin immoo irra butaa ta'a jechuudha. Amma egaa asitti jarreen kana waliin haa dubbisnu. Badde, hate, cite, citte, fidde, bane, qale, qote, nyaate, hojjete, lixe, fixxe, gate, gatte, wace, kute, barrii, damee, barruu, furii, dute, sodaa, jira, iba, jimaa, cirre, Barnoonni keenya kutaa 43ffaan garaagarummaa laafinaa fi jabina sagalee kan armaan olii ture. Garaagarummaa isaanii kanarraatii waan guddaa barreessuuf dubbisuu keessatti hubattaniittu jennee abdii guddaa qabna. Barnoonni keenya kutaa 44ffaan akkuma itti fufetti jira. Kanaaf
subscribe taasisuun, like, share taasisuun viidiyoo keenya kan dhufuuf immoo nu eeggadhaa isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.